السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هرس الدعوة تكينا بكيت النجيس وجنا جرات ويتشا أكما أرجتن ديفن الدفن الجرا مالين ديفن الدفن أكما يسين أرجتن سميان بارن ديما غربية ومان ديما دبي ديما سوري ديما تتنين وانت يرا يرتي عن اللي موك إيه ديمنه أرى فيديو ورا ويا آخراتي سميان لك آخرات كذا جرا من أكو أرجتن سجلينوني إياه جلا أنا تهمن أنا قلت ديمته Hedduu machaa daa'imman mana keessa fiiduu Jamiila mana keessa fiiduu fa'aa mana kana keessa mana isii amma itti dhalateetti xiqqoo guddattee illee yoo keessaa baatu illee hedduu machaa hedduu cinqaa keessa naqeef na yaachise illee gama daa'immaniiti waan biraatti illee miti isiin guddoodha waan taatu kanaaf amma akkuma argitan har'a guyyaa dhumaati sanaa keessa jira deemuu fi anillee mee hin deema adan jirallee haa jettu. Sumayyaan qabute akkuma waan hedduun aarsa keessaa karee fi kan guyyaa duraa yeroo achi ka'ee as dhufuu deemu isiin siree diikoorati goggootee jennaan anillee konkolaataa bituuf kan iyyaan qabne iPhone maa workii bitee kan iyyadhe konkolaataa illee bitee anillee isiin akkatti na gammachiistee na eegu jirti na gammachiisuuf diikoora akkatti teettee na eeguuf deemti anillee immoo isii gammachiisuu qaba jedhee konkolaataa bite kan aarsisan fa'a daddabalee bitu geessan uumamaan sun ammas ima gurgura kasaaraan leen taatu kasaaraan ni gurgura akkasitti amma ni deemaa jechuun gara adan isii barbaacha kanaaf guyyoota kittiin ka'ee wanni deemuu dhabeellee sababbiinis jawaaza biyya kana yookaan paasee no imbaasii immigreeshinii biyya kana kan jedhan yeroo asii bayan callisanii ol ka'anii bayan kurjii dheebsanii maal jedhaniiti kanaaf akkasitti guyyaa takka lamaan namarraa fudhata yoo kan immoo namni asitti hin deemu kan jedhu ta'e biyya kee galuu deema mattawaqaa maatuun qabu kan jedhu qofatu bahuu danda'a jechuudha yeroo san ka'e jechuudha asii immoo piroosesii qaba guyyaa lamaan takka namtu saniifuu ture isii akkuma argitan baara gubbarratti biyya galaa maal galaa achi deemaa jetteetiin waraabdee adan jira maal jettee garuu isiin qabute amma deemga dura diraamaa daladirratti ammas daladeedee ada maaliif jettan adan jira waan jetteef isii yookaan mukallaa yookaan diraamoot ka jedhamu jira magaalaa guddaas keessaa iddoo addaan fagoodha adan jira baara gubbaa jedhamu jettee yookaan bakka magaalaa biraa keessa teettee baara nu mul'istee nu sobuuf akkasiin nu shawwaduuf akkasitti na shawwaddee yoo adan dhaqeesii yookaan diraamoot yookaan mukallaa jira jechuu deemti. Amma akkasitti harkanarraa kafalachuuf deemtii shakkee tolchee adda baafadhaa jedheetiin wanti jedha silaa bakka hoteelas beekee dhaqu baara gubbarratti deeqaa muraasa waraabdee biraa deemti bakkuma kana dhaqee barbaadallee hin beeku waa hundaafuu hoteelota adan keessa jiran guutuu irra deemee takka takkaan gaafataa barbaada akkasitti illee argamullee hin dandeettu garuu inshaallah du'aa nu godha nu gargaaru sumayyalleen viidiyoo kana yoo argite isillee sagalee hedduu kaa'eef jira dhiifama akkanaa gootuu waan isiin barbaadu godhuuf mana kanattis deebi'uu barbaadde meeshaalee itti guutaa fi deebisee yoo mana kanas hin fedhin mana birallee barbaadde mana biraa haaraallee kireessee fi tolchee farrashee fi ni jiraatallee sagalee telefoona adda addaatiin siim kaardillee haaree baasee kakkaa'ee fi aayima dhageeffattuuf jechuudha kiyya biloo kana goggoote bilbiluufis danda'u telefoona haaree yoo bilbiluufi kaastollee telefoona waan jedhameeyyuu bilbilli isiitu cufama jedha garuu onlaayinii ma jirti hawwallee akkasitti sagalee kaayaa turte garuu hawwalleen akka natti garaan jabaanne akka bakka isii jirtu naa himtu waan beektuuf hawwattillee bakka jirtu hoteela jirtu himuu didde jechuudha kanaaf sumayyaan haala kanaan dhokattee olii gad deemaa jirti osoo ammas callisee adan deeme hin argallee deemu waa hundaafuu ilmaantii barbaaduuf hima deema adan magaalaa guddoodhallee sila hadiiqota daa'imallee taphachiisuuf taatu ofillee bashannanuuf taatu hadiiqaan baati baara gubbaan dheetee yaada baarummaanu tokkichaa miti ka jiru baaruma tokkichaa yoo barbaadaa oolanii daangarraa daangaa deemanii arguu hin danda'anii hedduu ulfaata waa hundaafuu achis dhaqee viidiyoo isin waraabee waan irra ga'ellee isin mul'isa isin iddoo ayii godha namootaan tokko tokko yoo akka isaa ka argitanis taate naabillaa bakka argitanitti silaa namni miidiyaarra deemu namas dhokkatuu hin danda'u bakka fedhe yoo deeme fuulli isaanii beekamaa ni mul'ata. Inshaallah rabbis nu gargaaru sis du'aa nu godha akkasii amma arra boru sun jedhin amma viidiyoo dhumaaf difa wajji waraabaa jira
isaan isaa galatoomanii abdii fi hawwalleen wal lolanii turan sababaa kiyya wanni wal lolaniif abdilleen hawwaan hiriyaadha dhoysitee yeroo isin baasu calliste ka jedhu itti aaree lolaa ture jarallee fixeef jira walii araarsee jira sababaa kiyya lolan wanni wal lolaniif ammas si wajjin hin jiru maaliif jennaan ana jecha wal lolanii sumayyaan eessa jirtii abdilleen ka cinqamaa ture kan dhoysitee lolaa ture hedduu aareennis yoo akka sababa godhee wal qaamaan arganii wal dhayanii harkatti waataa tura koodha isalleef kanaaf sumayyaan bakki jirtu himtee jirti adan jira ittee baara gubbaa viidiyoo waraabde akkas keessatti hawwalleen dhoysine abdiin kun quba qaba kanaas wanni jarris walloltu hin jiru jechuudha jaras walii araarsee jira amma booda abbaadha jechuudha kan itti dhaqee barbaadatu anuma deemee barbaadata jechuudha boolla isin seentu seenti ana barbaadee argu argee dhabnaan isa maa gochuu hin danda'u yoo rabbi wajjin jiraadha nun jedhe wal argaa jedhe wal agarra yoo rabbi waliin arginaa akka jedhu taate immoo waliin agarru akkas inshallah isinis du'aa nu godhaa isin jenna asumaan adan illee gadhaqa waamicha tokkollee immoo akka carraa ta'ee waamicha illee jira adanii keessatti jechuudha waamichi san illee immoo akka carraa ta'etti sagantaa guddaa wayitti jira adaniin keessa waldaa sikoo mandoo jedha waggaa afuraffaa isaa sababeeffachuun hawaasa oromoo yeman magaalaa adanii fi naannawa isii qubatan hunda amajjii gaafa 17 guyyaa jimaataa waaree booda sa'atii 2 waaree booda irraa eegalee qa'aa bilqiis insha'aatii godhatu irratti hirmaachuun gammachuu akka nu wajjin qoodamtan kabajaaf jaalalaan isin affeerra seenaan isaas gatii tokkoon ala ta'uu isaa asumaan isin hubachiisna odeeffannoo dabalaatiif lakkoofsi bilbilaa 7754697772 771829 duwwaa 88 duwwaa 4 takka 5 waldayaasii koomandoo magaalaa adan keessa jiru akka faranjiititti baatii amma keessa jiru jaanuwaarii gaafa guyyaa 17 sagantaa kana waan qabuuf namoottan hedduu irratti argamanii asumaan namoottan hin dhaga'eenis namni akka isaa magaalaa adan keessa jiraatanii viidiyoo kana laalaa jirtan qa'aa kanatti tan viidiyoo kana laalaa jirtanis namoottan naannoo magaalaa adan keessa jirtan gaafa guyyaa jumaataa gaafa guyyaan 17 jaanuwaarii baatii kanarra jechuudha gaafa guyyaa 17 akka achi argamtan namni affeeramtan illee asumaanis affeeramtanii waan jirtanis affeerraa kanarratti akka argamtan jecha kabajaan isin waamanii jiranii waldaan sikoo mandoo jechuudha adan keessa jiru akkasii anis yoo argadhee achumaan namootaan achi keessaa argadhu irraa ni gaggaafadha olii gadis deemanii barbaada inshallah isinillee yoo isin waamufachiisee reefu waan Allah ta'ala kiraatii hin deemanillee eegasiin wasin jiraatiin maal godha gama isin mana keessa hin jiraatiin eege ijoolleen hin jiraatiin wanni mana ona keessa godhu hin jiru deemee isin barbaada jechuudha awwaam kaskeen ku shikarta afu baluኝ kabdi gam ተቀጭቁበት ነገር የለም ማለት ነው አከሲ ዋና ሀስብተን ይቀባተን አብዲ ሙስጠፋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ወጀንቶታ ተከኘው የሰው በቀጥታ ይራተን ወኒ ረደቤ ዱበት እንጅሮ አፋና ማርፋቲ በደ ይረጋት የቻራ ገሮስ ወረፋን ሰጥገኝ ዲኮ ረደቤ ሲኒ ዱበት የቻራ ማኒ ከበጀንቶታ ተከኘ ኤርጋና ሱማያ አሚ አምራቲ ፊልጂ ወኒ አልሲዳን addunyaa kanarratti sheexana caalaa sheexana caalu sa'aatii kana dhaabaa sheexana caalu dhugaa dubbachuu maaliif sheexana astaqfirillaa itti illee ofirraa deebistaa ilma namaa ammoo osoo wajjin nyaatee dhugaa wanni ati jettee wal ofirraa deebistuu jiru ilma namaati yeroo baay'ee jireenya namaa kan beeku jechaadha maaliif jennaan kiyya fakkaatee sissiiqee waan gaarii fakkaatee waan badaa si gorsachaa waan gaarii fakkaatee inni akkas godhee sirriitti fuudhee maal abbaa isaa maal tirris hiiki is ijoollee isaa jira fudhadhee meeshaa gurguratu jedhee nama waliin qoofaa wanni kun akka sirrii hin taane keessattuu namni eeggachuu qabu nama wajjin nyaatee dhugatu bulee kan ta'eedha malee namni fagoo biliyoon kenne nama si wajjin nyaatee dhugatu nama kan keessa kan kee beekutu jireenya kan kee dhiigaa kanaaf jireenya kan kee akka hin diigamne jaarsa
jedhanii dhaamsa dabarsee jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaadha. Yoo isin jaarsi gatiin kennu yoo isin jaarsi rakkastiis ta'e abbaan kamillee jaarsi guddii godhuu hin danda'u jechuudha. Abbaan kamuu jaarsi isheeshan gatii itti godhuu hin danda'u. Eega isin rakkasa goote rakkasa isheenis ammoo rakkasuma taate jechuudha. Kana jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Wannan Sumayyaa dhaame kana Saayidoon akkuma agartan halkanii guyyaa nyaatiin dhuguu hin kolfuun taphatu maal hin jedhu dhugaa qaba maaliif dhugaa qaba isa bira deemnee jira dubbachuu qabu dhugaa qaba maaliif qabeenyi caalu ilmaan isaa dhabeera jechuudha osoo jiru osoo hin jiru jechuudha kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf nullee yeroo isa itti lollu yookaan wallaalleetiin beekaa jajjabeessuma nama jajjabeessuuf deemu bes akka dhiiraa ta'e waan ta'e wanni jennu wallaallee osoo hin ta'in jajjabeessuma akkasumatti nama jabeessa malee yookaan asirrii jirta ilmaan tanteessi jalaa fudhatan of ka'e of ajjeesi maal hin jennu jechuudha. Isiin sunillee ammoo dhugaa rabbiiwwanni Saayidoonillee uummanni kunillee beeku qabu isiin sunillee ilmaan tana fudhattee deemtee haala itti gootee ilmaan tana fitti sodaan kennu jechuudha. Ilmaan tun karaa kanatti akka miidhamne Saayidoonillee wanni beeku qabu mucayyoon tun sitti aartee ilmaan tana fitti osoo hin ta'in ilmaan tun sima jala akka ilmaan tana jaalattu waan beektee si jala dhossuudhaaf yaalte malee Sumayyaan simiidhuuf ilmaan tana fixuuf miti isin asii wannaa jette jechaadha. Kanaaf dhaamsa Saayidoonillee dhaame dhaamsa illee gara kiyyaan barbaadu akkuma Saayidoon dubbate jechaadha. Sumayyaan waa hunda yaada ofiitti deebitee tasgabbooftee uummata ishee kana jala deemee goggogsee daddalfisu kanneen eeggattee mana ofiitti deebitee mana ofii yoo jaarsa ishee wajjin ilmaan ishee akka guddifattu yoo ammoo kanallee barbaadutti ilmaan ishee mana ofiitti deebitee nagaan akka guddifattu isa ofii barbaachisa irraa fakkine nagaan akkasiin jiraattu boqonnaa keessa akkasiin jiraattu taasisuu dandeenya jennee dubbanne kanuma jechaadha kabajamtoota fakkeenyaa kanuma dubbanne hedduu dubbanne moora deebi'ees dubbachuun waan barbaachisne akkasidhe hundaafuu isinillee bakka jirtanitti du'aa'ii godhaa Saa'idoo ayyuu rabbi wal akka garsiisu Saa'idoo fi Sumayyaa rabbi akka wal garsiisu Saa'idoo ilmaan isaa akka rabbi wal garsiisu du'aa'ii godhaa jedhama Saa'idoo narra deemuudhaaf kan ijaaru baay'ee jechaadha asirraa maaliif karakkatee farda billaan dhawa jedhamti jechaadha nu rakkatee laafee isin adan jira itti viidiyoo waraabdee jirti naannoo waraabdee namni beekuun jiru beeka jechaadha Saayidoon hin beeku viidiyoon sun adan jira jettee waraabdee viidiyoon sun kaleessa waraabame har'a waraabame torbee waraabame yooma akka waraabame isa qofatu beeku namni tokko hin beeku jechuudha yoo barbaachisaa ta'e isin kun bakka kanaa jira jettee waraabdee gaafa namni bakka san jiru bakka biraa dhaqu wanni akkanaa fiikiin akkanaa kunillee hin dalagu jechuudha gara kiyyaan baarri itti waraabamellee bakka dhibbaan dhibbatti beekamu miti baarri tokko lama bakka hedduu jira fakkeenyaaf biyyi kun irra caalaan isaa baaraan maaltu waan ta'eef baarri hedduu jira bakka furishin jira waliin qabachaa kana Saayidoon ammoo bakka isin adan jira jettee jennaan adan jedhee deemaa jira anillee yoo dandeessi wajjin yaada qaba gana waraqaa yoo ta'u daddachaadhaas yoo carraan naa waraqaas anillee deebi'ee qonnaa yoo ammoo xumuramne qawliinuu akka ta'e jira hundaafuu faana milkiira rabbi Saayidoo si haa oolchu jedha isiilee bakka jirtu rabbi si haa tisuu Saayidoolee faana milkiira rabbi si haa oolchu jedha Saayidoo rabbi si haa milkeessu hangar kiyyaa waan jedhu qofuma kan si jedhee dhiqatu. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይበል። ሱመያ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ታዩዋለሽ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ለአንድ ጊዜ ስትይ ተሸነፊ። ምን እሱ እንዳሸነፈሽ ሳይሆን ራስሽ ለልጆችሽ ስትይ ተሸንፈሽ ልጆችሽን ይዘሽ ውጪ። የኔ ቆንጆ ከዚህ በላይ አትሰቃይ። በጣም ብዙ ተሰቃየሽ፣ ብዙ ነገር አደረግሽ። የምትችይውን ሁሉ አድርገሻል። አንቺ ጎበዝ እናት ነሽ። ልጆችሽን ከዚህ በላይ አታሰቃይ። አሁን በህጋዊ ወደ የት መሄድ አትችይም። ተናግረሻል መሄድ እንደማትችይ። ሲቀጥል ደግሞ አንቺ ሴት ነሽ፣ ህፃን ልጆች ይዘሻል። ወደ ኦማንም ሆነ ወደ ዱባይም ሆነ ወደ ሳውዲ መሄድ አትችይም። የታሪም መንገድ ላንቺ ቀርቶ አይደለም እኔ ነኝ እንዳለው እንኳን እየበገሩት አይደለም። ከዚህ ሁሉ ስቃይና ከዚህ ሁሉ መከራ ራስሽን አሸንፊና ራስሽን ሁኚና ከሰይር ጋር ተገናኝተሽ አውሪ። የሚጨረሰውን ነገር አስጨርሶልሽ ወደ ኢትዮጵያ ፈለግሽ ወደ ሌላም ሀገር
ያንን ሁሉ ነገር ካለቀልሽ በኋላ በራስሽ መንገድ ተወስኛለሽ። ደግሞ ወደ ሰና መመለስ ካልፈለግሽ እዚህ ሁሉንም ነገር አድርገሻል። የቻልሽውን ሽጠሽም ብትሄጂ ምንም ብታቃጥዩ ራሱ ይሄ ንብረትሽ ነው። በዚህ ልትቆጪ ወይም ልትናደጂ አትችይም ስላልተሳካልሽ። የቻልሽው ሁሉ አድርገሻል። አንቺ በአቅምሽ የሞከርሽው ሁሉ ማድረግ መሆን የማይሆነው ነገር አይሆንም፣ የሚሆነው ነገር ይሆናል። እና በዚህ ነገር ተሸነፊና ለሰይድ ይቅርታ አድርጊለት። እሱም ከዚህ በላይ መቀጣት ያለበት አይመስለኝም። ተቀጣ ምሽ አንቺን በማጣቱ ሳይሆን ልጆቹን ሲያጣ የሚሰማውን ስሜት ታውቂያለሽ። አንቺ ብትሆኚ በጊዜው ትሞቻለሽ ብዬ ነው የማስበው። እናት ነሽና እሱም ደግሞ እንደ አባትነቱ ልጆቹን ሊናፍቁት ይችላሉ። ያለበት ሁኔታ ጥሩም አይመስልም። ለዛም ተገናኝና ለአንዴ ተሸንፈሽ ይቅርታ አድርጊለት። ራስሽ ያሰብሽውን ማድረግ የምትፈልጊውን ነገር እስከምታደርጊ ድረስ እሱንም እንደ አባትነት አንዴ ያገኙና ይቅርታ አድርጊለት። ይሄን እልሻለሁኝ። ይሄንን ስላደረግሽ ደግሞ አንቺ ተሸናፊ ነሽ ማለት አይደለም። አልተሸነፍሽም፣ አሁንም አትሸነፊም፣ ወደፊትም አትሸነፊም። አውቃለሁ ይሄንን። አከሲ ሆርዶተ ዳውቶት ከና ከላስ አማንሊ ከጥሙራቲ አመከየ ገራ አደን ዴማ ዮ አደን ሞ አከሰረቀ ዳበስ ያው ባር አደን እንጀርቶች ወዳ በየብራ ጀራችሁ እንዴት መጋላ ብራከስቲቲን ያካን ጀለ እንደምን ፈከስኩቹ እንዴት ፋ ከናፉ ረቢ ነው አገር ጋሩ ሲዱ አይኖ ጎዳ ስለገርቶማ አማን ዴማ ከላሰል ቪዲዮ ከና ጥሙራቲ ፈራበ ገራ አደን ዴማ ነገን ፍራ ገለቶማ ሲጀልስ ምንዳ ከላስ እንደምን